የማታ ትምህርት ተምረው ከተፈተኑ ተማሪዎች 16541 ተማሪዎች ተፈትነዋል። በዛው ከዛ ውስጥ ያለፉት 12 ተማሪዎች ብቻ ነው። ምን ያስላል? ሜዱጋ ጎፍታ ዱጉሞ ኦዴሲታይ ኢፈታሚ መቃሳቲ nama kuda nama kuma ku aja naik tamari naik student barattu ta halkani kuma kuda jaha keessa nama kuda lama maqaasati mindinno usu ihe caawata ነው እንዴ ወላ mindinno እንዴ ጫወታ መሰለ እኮ ይሄ ትክክል አይሆን እኔ አማርኛ አውቃለሁ እግዚአብሔር ለጋዋ ቀዮ ሲኒፋ ባየት ወርደፍቶታ ፊ ጃለተምቶታ አቤሎፍ ነጋፊ ያራር ጃለሊ ዋቀዮ ለፋፍ በከጅርተን ኮላፍ መንደረ ጅርተን ሲኒፋቶ አከስመሌ ኦቦሎታ አመንታ ብራታተን ነጋኒ ሲኒፋ ባየት ለፈጅርተን ሲኒንጀዳ Ega akkuma beekamu warri mana koo faaraataatan like godha subscribe godha kotta gara maatii kootti dabalama walumaan imalla walumaan tarkaanfanna walumaan adeemna yaadaa fi qeeqa jiru commenti jala nu ga'a akkasumallee wantoota informationii yookiin immoo odeeffannoo adda addaa waqtaawwan sabbar zeena adaaddis sabbar zeena oduulee addisi haaraa ta'anii وليني يرون أجاي شلوك إسنتين قر أجتودا شلوك جتب إنه هرجتودا وانتو تا حاملين ما جابسو وانتو تا نما قد سيسو قد جتو قد وقارب بيتي قد سنين جا سببين سا example فكينيا دوارتين توكو الفوفته جي أساقدت ريزالتي شي يوكين مو بوآ الموشي سنة أرغتودا في ebu yookiin immoo hawwii guddaa qabdi jechuudha. Egaa kana gidduutti rakkoon tokko gaafa itti uumamu haati mucaa sanaa osoo dahiin yeroo haftee hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Akka kiyyatti hedduu nama gaddisiisa. Kunis akkanuma barataan 16 keessa barataan 12 qormaata darbee kaan hundinni kufee jedhama. akkasuma barattoota naayitii keessa halkanii warra barataa halkanii jechuudha distaansii yookiin immoo barattoota qarshii isaaniitiin halkanillee baratan akkasumallee barattoota harka qalleeyyii ta'anii maatiin barsiisuudha hin dandeenye mootummaan illee gargaaree akka naayitii yookiin immoo halkan guyyaa hojii idileela oolanii halkan immoo yeroo isaanii gubanii irratti baratan jechuudha. warreen kana keessa 16 keessaati warra qoraman keessa tootaalii walii galatti jechuudha barataa 12tu darbe jechuudha okay akkasumas barattoota bentaa 100 yookiin immoo percentage 100 keessaati examinationii qormaata barana fudhatan keessa percentage 3 darbe jechuudha lakkoofsuma isaatu lakkaa'uun dadhabe dhugaa rabbi I think in sammutillee qabachuun dadhabe jechuudha lakkoofsuma isaa barataan ibbentaa 100 keessa ibbentaa 3 yookiin immoo percentii 100 keessa percentii 3 darbe yeroo jedhani share yeroo gootu yeroo calculate ta'u akkuma barattoota warra halkanii sanaa nama 12tu darbeeti jechuudha example manni barumsaa tokko manni barumsaa muraasni barataa takkittillee akka hin dabarfineeti jechuudha. Okay kuni ilaalcha maalii akka ta'e I don't know dhugaa dubbachuuf wanti kuni wanta baay'ee dhiibbaa guddaa qabu jechuudha. Dhiibbaan kuni dhiibbaalee hawaasa keenya irra geessisuu danda'udha jechuudha. Dhiibbaan kun dhiibbaa nama tokko yookiin immoo dhiibbaa barataa tokko jedhamee yookiin immoo rakkina barataa tokko jedhamee miti walumaa galatti hawaasa kana jechuudha. Hawaasa martiin saba kamillee haa ta'u hawaasni kamillee as gidduutti maal ta'ee argamee jira miidhamaa ta'ee jira jechuudha. Yeroo kana muddama yookiin immoo muudama adda addaa keessa haga barataan kun lubbuu isaa dabarsu barattuus ta'ee barataas ta'ee qotee bulaas ta'ee namoonni baay'een challenge adda addaa keessa darbee waggaa 12 guutuu
carraa waggaa 12 baratee namni tokko harmeen keenya egaa example fakkeenyaaf jechuudha kan qoraan gurguree ilmaan isaa barsiisatutu jira kan kasala gurguree ilmaan isaa barsiisatutu jira akkasumallee qaansiraa adda addaa hojjetee mana namaa maragee mana namaa hojjetee waan adda addaa uffata namaa miicee namni ilmoo isaa barsiifatee ilmoon kooti immoo boru anaaf gaachana kooti yookiin immoo anaaf hirkoo kooti boru irratti hirkadhee ilmoo kiyya irratti naaf ba'uu danda'a hani har'ayooni rakkinaan ijoollee koo guddifadheyyuu beela ishee irratti eegdee dabtara ishee itti bittee uffata itti bittee haadhas ta'ee abbaas ta'ee itti rakkatee waggaa 12 barsiifatee jechuudha. Rizaaltii ilma isaa yookiin immoo rizaaltii intala isaa bu'aa intalli isaa fidde sun yookiin immoo bu'aa ilmi isaa fidde suni arguudhaaf harmeenis ta'ee abbaan keenyas ta'ee hin eeggata jechuudha. Namni kamillee kan barataa hin qabne hin jiru jechuudha. Kuni kan keessa darbinee dhufnedha. Warri obboloonni keessan amma keessa hin jirrellee jechuudha. Examination yookiin qormaata kana keessa hin jirrellee isa itti aanutti in dhufa wanti kuni itti deemamaa jira waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee namoonni barataa hin qabne hin jirtanii kanaaf jennaan akkanumallee obboloonni baay'een keessan biyya ormaatti mana namaa fincaan namaa dhiqxanii shitti beetii namaatti rakkattanii dhiqxanii obboloota keessan kan barsiisanitti baay'een ni jirtu jechuudha. Har'a daftara tokko yookiin immoo iskibirtoo qalama tokko bituudhaaf dadhabbii akka nama dadhabsiisu hin beektu baay'een keessanii obboloota keessanii barsiistaniitu ta'uu ni mala jechuudha. Namoonni baay'een obboloota isaaf jedhee namni biyya ormaatti rakkatu baay'een isaallee hin jira. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Yeroo riizaaltii obbolaa ofii kana arganii dhiibbaa biyyittii ilaallee geessisuu ni danda'a jechuudha. Biyyittii irra dhiibbaa akkamii geessisaa yoo jettanii example fakkeenyaaf jechuudha. Yeroo nuti barannu barattoonni kutaa 10tti maatirikiin kan fudhatamu jechuudha. Maatirikiin inni amma dhaabbatee kutaa 10 osoo kutaa 10tti fudhannu amma kutaa 12tti ta'e jechuudha. Inni dhaabbatee inni 10 baay'een keessan hin beektu waggoota lama wayis waggaa tokko wayii waggaa lama inni dhaabbate maatirikiin kutaa 10 gara kutaa 12tti jijjiirame jechuudha. Kanaaf waggaa 12 barsiifatee ka'ee namni tokkos immoo waggaa 12 kana baradhee isan booddee gara treeningii gara biraatti galaa waggaa 3 bichaan naafa waggaa 4 bichaan naafa abshir harmee kiyya anuus gargaara barumsa kiyya yeroo xumuradhee waan akkasii kan jedhanitu jiru. Darbee immoo ijoollonni gaafa qormaata kufanii haamilee isaanii isa boodaatti akkam akka cabu carraa isaan qabanii mee ilaala. Namni baay'ee rakkatee baratee deebi'ee immoo gaafa kufe immoo maaliin akka kolleejjii tokkollee barachuu danda'u maaliin immoo akka jiraatu danda'u abdii kutata yookiin immoo haamilee isaa inni caba jechuudha. Kanaaf namni kuni har'a maalitti adeema murtoo intaanetti adeema jechuudha. Murtoo inni murteessuu danda'u example namoonni baay'een murtoo du'aa kan ofirratti fudhatan baay'eetu jira. Dhugaa dubbachuuf yeroo baradhu ture nama ofii taateen haadaa yookiin immoo finyoo'aan ufudhee ufajjeesse jira. Dhugaa waaqayyooti ani argeera jechuudha. Sababii kamiifi maatirikii kutaa 10 abee maatirikii kutaa 10 sababa kufee sababa dhabeef jechuudha. Maal of godhaa finyootiin of fannisee maatii of oksee finyoo'aan of fannisee of ajjeese jechuudha. Barataan akka carraa ta'ee malee yaani barataan sun barataa cimaayyuu ture jechuudha. Okay. Akkasumallee nama dubartii geessu wayii tokkotillee akka naannoo kiyyatti qabatama odeeffannoo otoo hin taane qabatamaa kanan ija kiyyaan arge jechuudha. Nama qoricha aramaa ugee du'eetu jira jechuudha. Dhugaa waaqayyo siniin jira. Nama qoricha aramaa waqtii kana qormaanni jalaa hafeennaan qoricha aramaa ugdee ni duute jechuudha. Dubartii guddoon jechuudha. Akkasumas wanti kuni barattoota kana wanta kanaaf saaxiluu hin danda'a jechuudha. Dhibee rakkinni kun jechuudha. Kufaatiin barattoota kanaa jechuudha. Darbee barattoonni kun boru dhiibbaa biyyittii irra geessisuu ni danda'a yeroo jedhanii dhiibbaa akkamii geessisuu danda'a yoo jettanii fakkeenyaaf jechuudha barataan kun
akkuma beekamu biyyi keenya biyya lolaatii biyya tokkummaanii irraa hir'atedha. Kanaafuu waraanota kallattiilee leegaalii fi illeegaaliitu jira jechuudha. Leegaalii karaa mootummaa fi kallattii illeegaalii karaa mootummaa hin taanetullee waraanii jira jechuudha. Yeroo kana barattoota dhiiraa kan ta'an murtoo isaanii kan yeroo baratan dararamanii karaa adda addaatiin baratanii as ga'an kan har'ammoo maalitti murteessu kan dura waraanatti hin maaliin taanu jedhanii of qabanii giddiitiin damdamatanii rakkina beela eeba waan hunduu dandamatanii har'as gahan garuu har'ammoo maal godhu kallattiitiin gara waraanaatti galuu ni danda'u jechuudha. Yeroo kanammoo biyyittiin dhiibbaa guddaarra geessi jechuudha. Namni tokko ciisee du'uu korra ja'a hojiin hin jiru biyya too nagaa ta'eeti barataan tokko yoo kufee inni hojjetaa qaansiraa yoo haa ta'u hojjetee jiraachuu ni mala jechuudha. Kanaaf amma furmaanni barattoota keenya gara furmaata waraanaafaa ta'uu danda'a. Gara lubbuu balleessuutti deemuu ni danda'a. Kanaaf jennaanii baay'een jechuudha barattoota obbolootan keessanii sagalee taanee fi hundi keenyee miidiyaa xixiqqaa nuti warri qabnus akkasumallee obboloonni miidiyaa gurguddaa qabdan dhiibbaa gochuudhaan barattoonni kun akka irra deebi'anii qormaata qoraman yookiin immoo ilaalchi ta'amee dhuguma firii fidan sanaatiin akka ilaalamuufi dhiibbaa biyyittii irratti ilaalcha ta'eetu hin taane akka walii galaatti qormaanni kun irra deebi'amee dogoggora jiru ilaalamu tokko. Inni biraan rakkoon barattoota kana mudatee dur examinationiin ji'a 3tti gale yookiin immoo ji'a 2tti gale qormaanni maatirikii ministirii yeroo jedhamu barataan dabtara isaa fi qalama isaa qabateetu halkan hanga sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 hanga sa'aatii 7 hanga kana namni qo'annee hin jiru jechuudha. Examinationiin ga'e jennaan bakka hin barataa hanga taatetti dorgommii biyyoota wajjin waan taateef ni qo'ata jechuudha. Barataan amma mee ilaala takkittiin namni qo'atu hin jiru. Sababiin isaa miidiyaaleetu baay'ate, telegiraamiitu jira, feesbuukiitu jira, imootu jira, jinjanaatu jira, maalutu jira. Ijoolleen xiqqoommaatiin ammumaan kaatee feesbuukii baratte jechuudha. Yaadni isaanii waan hamma dabtara bananii ilaalanirra miidiyaa irraa ilaalanii tapha adda addaa waayifaayiin bakka adda addaatti babal'achaa deemeera. Akkasumallee intarneetiin diskaawuntii yookiin immoo gatii gadi fageenyaan baakeejii guutamee miidiyaa kana ilaaluutu irra baay'ate jechuudha. Asirratti barattoonnis rakkoon qabaachuun ni mala. Barataa bicha inni dhimma itti gaafatamaa barattoota bicha dhibee qaba yookiin immoo rakkoo qaba jennee murteessu otoo hin taane barataanis asirratti rakkoo guddaa qaba jechuudha. Inni kun akkas ta'eetoo jiruuti. Inni biraan immoo barsiisaan tokko barataa tokko qaree baasuudhaaf yookiin immoo barataa isaa dhaloota boruuf dabarsuuf barataa isaa dorgommii addunyaatiif dhiyeessuudhaaf barataa isaa haala naawuleejii yookiin immoo beekumsa guddaatiin xiinxalsiisee barataa isaa haala bareedaatiin itti dhufee gorsaan barsiisee haala gaariidhaan barataa isaa qaree baasuudhaaf hamileen qabu jechuudha barsiisaan. Sababa barsiisaan hamilee dhabee fi barsiisaan tokko har'aa mana jireenya itti galuu kiraa meeqaan fuudha. Miindaa inni itti barsiisaan tokko har'a argate kophee tokko bituu fi hin danda'u jechuudha. Kophee tokko bituu fi hin danda'u barsiisaan tokko waan inni miindaa inni itti har'a argatee barattoota isaa qaruudhaaf yookiin immoo tajaajiluudhaaf itti adeemu miindaan isaa hojii isaatiin gadi waan ta'eef barsiisaan kun hamilee itti barattoota isaa qarullee hin danda'u jechuudha. Rakkoolee kanatu jira jechuudha. Rakkoolee mana barumsaa qofa osoo hin taane rakkoolee baay'eetu jira. Waliigaleetu ijoollee kana gudduutti kuffise je'eetiin yaada. Kanaaf inni biraan haala nageenyaati. Haala nageenyaati amma fakkeenyaaf jechuudha. Barattoonni mana barumsaa tokko example akka naannoo keenyaatti jechuudha.
barattoonni osoo hin baratin examination irratti qormaataaf iyyaatan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan mana barumsaa dhaqanii iddoo itti taa'anii teessoo isaanii irra taa'aniitiin baratan illee falaxamee qoraanitti bobeessamee jechuudha. Dhugaa waaqa isiniin ja'a manni barumsaa caccabee teessoo isaanii irra taa'anii deeskii isaan irra taa'an immoo caccabsamee qoraan ta'amee itti nyaanni adda addaa qophaa'ee jechuudha. Sababiin isaa sababa haala nageenyaarraan kan ka'e jechuudha. Kanaaf jennaani barataan tokko ulaagaa guutuu fi hin arganne akkasumas immoo yaada isaa tasgabbeessee qormaata sanarratti illee qoramuudhaaf hamilee osoo hin godhatin calliseetuma qormaata sana qoramuudhaaf deemee qorame malee barataan kun qophii qormaataa godhatee miti jechuudha. Sabeektanii haati ilmoo ishee as oksaa achi oksaa kan jiraatan malee barataan tokko gara barataa tokko deemee barataan tokko biiroo galee bakkatti wanti qo'atan hin jira. Education kilaasiitu jira jechuudha. Education kilaasii sana keessatti barataan guyyaa guyyaan hiramee kilaasii isaanii irratti yookiin immoo ispeelingii qubee isaaniitiin dur ture qubee ispeelingii nu hirameetu qormaanni yeroo ga'u guyyaa guyyaan angleetii istaafii keessatti hin qo'anne jechuudha. Istaafii sana keessatti immoo barsiisaan nu gargaaru jira jechuudha. Guyyaa barnootaa otoo hin taane firii guyyaa barnootaarraan ala jechuudha. Akkasumallee naayitiin illee barsiisaan notifikashinii adda addaa fidee wantoota qormaata sanaaf nu iyyeessuu danda'a yookiin immoo qormaata sanaaf nu gargaaruu danda'an. Tarii qormaanni keessumaa maatiin gaafa ati qoramtu waan ati baratte faallaa sii dhufa jechuudha. Faallaadha malee kallattiin waan ati baratte siif hin dhufu jechuudha. Garuu barsiisonni immoo gadi fageenya waan beekanii fi bara dhufeerraa xiinxalanii bara itti aanurraa xiinxalanii as gadi fageenyaan midilii yookiin immoo giddu galeessa godhanii barataa isaanii istaafitti barsiisu turan. Nu barsiisu turan walumaa galatti jechuudha istaafii keessatti. Yeroo sana miidiyaan illee hin jiru. Barsiisaan barataan isaa qaramee akka bahuudhaaf hamilee guddaatiin barsiisa jechuudha. Isa guyyaa barsiisurraan alatti guyyaa dabalataa guyyaa qadaamee guyyaa sanbataa halkan galgalasaa jechuudha. Istaafiitti dhufee in gargaara. Iddoo dishineeriirraa baratee barataan tokko dishineeriirraa argata. Akka amma kaalkuleetii godhee gooygiliirraa deebii deebisa yookiin immoo gooygiliirraa hojjetatu hin taane dishineeriirraa qo'ata. Yeroo dishineerii sanarraa yeroo deebii abu jechuudha. Barsiisaa harka baasee gaafata asirratti naan galle barsiisa yeroo jedhee barsiisaan tokko fedhii isaatiin jechuudha. Fedhii isaatiin ni gargaaree akka barataan sun qormaata sanaaf qophaa'aa yookiin immoo reedii ta'u ni taasisa ture jechuudha. Amma hoo barsiisaan isin dhokataa, barataan isin dhokataa, darbee immoo barsiisaan tokko yeroo ishee qabu sanarratti miidhagaa waan hin argannee fi maal nagashee jedha barumsa dabalataa immatti kennuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf oduu isinitti eeressuu kiyyarraa warri miidiyaa adda addaa qabdan dhiibbaa otoo taasifamee hanga tokko barattoota keenyaaf ilaalcha yookiin immoo irra deebi'amee qormaanni illee akka isaanii ta'amu dhiibbaa irratti gootanii yookiin immoo sagalee taatanii fi jechuun barbaada jechuudha. Asumaanii egaa asumarratti dogoggoraa yookiin immoo qeeqa qabdan immoo na of kolchaa dhiifama isiniin jedha. Yaada qabdan immoo komentii keessan jalatti na barreessaa. Komentiin keessan jajjabinaa, laayikiin keessan illee anaaf jajjabinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa hordoftoota kiyyaa baay'ee isinitti dheeresseetiin jira jechuudha. Kanaaf jennaani dhiifama guddaa naaf gootanii akka turtii gaarii nafaana taasistaniitti galatooma. Turtii biraa hanga waan biraatiin yaada biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Lafa nagaa tura, hin irraanfatinaa. Obbolootan keessaniif sagalee ta'uu isiniin jechuun jaalladha. Isin jaalladha, isin kabajaa. Nagaa ta'a.